Arraku market anche no di da vogliamo ci sai una volta. Ma dai che sera mi ci cavolo che no. Kukundi di temmingra. So bishan ikan. Dengan berhasil. Bukan betul. Hordoftoota keenya akkam jirtanii fayyaa jirtanii jirra galanii waaqaa ga'ii egaa haadha manaa kiyyaa uffata miiccuufan taa'aa isin hundi haadha dhumaatti ilaala. Nagaa jeeni. Akkam jirtanii arraku market anche no di da vogliamo ci sai una volta. Ma dai che sera mi ci cavolo che no. Tenarsi. Enggak monggo. Syukur malah mau masalah kesal. Bisa kana micu ba? Kasih takat. Akkana. Sudah si akan minggu ini. Sudah di kasih ni. Wah, ini berapa sih? Fotoci. Kasih. Dah macam ni lah tak. Ni nagaa jeeni. Enggak. Berapa tidak? Beracam dulu adi akan. Adi kana? Kambrau kana? Kambrau? Kata-katakan tu. Mal bisa kata nunggu dulu. Firoota didaatiyu akkuma argaa jirtan jechuudha. Haati manaatii akkuma beektanii hin dandeessu ulfa waan taateef ani ishee gargaaruun qaba. Hin dandeechu ko. Anatu isheedhaa jira waan ta'eef amma gaaraajidhaa hojiidhaa galeetoo ishee gargaaran jira. Firoota keenya haga dhumaatti viidiyoo kana na waliin ilaalaa nagaannaa jedhaan furaa bulaa. Maal isinitti fakkaate ijoollee teenya haadha manaa keessan jechuudha ispeeshaalii yeroo ulfaa gargaaruu qabdanii gargaarsi waaqarraa waan ta'eef wal gargaaruun wal jajjabeessuun aadaa keenya ta'uu qaba. Burtukaanni tiyya ilaalaa teechennaa ilaalte ani ishee gargaaraa jira. Marketing guna. So ani humnan qaba waan ta'eef humna osoo hin qabu uffata miiccuu hin jaaladhu. So isa kana barachuun qaba yeroo ammaa kana. Yeroon kun yeroo namatti ulfaatu isheen ana malee hin qabdu. Daa'imti kiyyallee yoo dhufe akkatti miiccuun qaba. Diaper amma yeroo ammaa kana diaperiidha waan ta'eef hin jiru. Koi. Diaperiin miiccama? Diaperiin miiccamu garuu uffanni uffatee guyyaatti yeroo sadii jiru qaba. Rakkoon kanaafuu daayiparii
biyaansi qoy torba qoy torbanitti biyaansi jechuudha torbanitti qarshii meeqa jechuudha torbanitti daayiparii bituudha 500 guyyaatti amma laale guyyaatti amma kana ganna gurraacha kan tokko kinoo itti gadhiisi kana shuroo akkasii godhin kan taphatiin taphaa miti. Si bareedduu kiyya. Amma tuusa kana miccaa? Isa miccaa. Uffata Oromiyaa keessatti miccamaa jiru akkatti ilaalaa kan. Uffata lama al tokkoon miccame. Naqe. Maalo. Bijaamaa miicceetis moo suuta erga walitti miiccamu. Walitti miiccamu. Garuu kana godhuuf kan aarsini. Maal dhaqii kaasatti sirriitti akkatti danda'u maal bareedu kee naa ilaalani akkamitti naa ilaalani. Maal seeraan miccaa jirti? Yaal maal wal sakkaate gurraatti sin cufiiti uleettiin xiyya lamaan duraa jiran beektaa isaan lamaan jechuudha dugdatti baadhetan guddisee uffata fincaanii jechuudha yoo fincaan anatu miicca haadha manaatii haadha kiyya jechuudha haadhatoo anatu gargaara filaasirleen jechuudha. Mana kan haadha kiyya gargaara tureeyyuu ani amma ogummaa baay'een qaba biddeen godhuu nan danda'a. Wayyaa miccuu garuu hin jaallattu. Uffata miccuu nan danda'a yaa. Hin dandeecha garuu jaallattu. Hin jaallattu? Osoo hin maal? Osoo hin jaallanne akkatti miccaa? Dirqama sitti ta'e egaa. Dirqama sitti ta'e malee. Soomni nu barbaachisa. Dhugumaan akka uffata miccuu nama jibbisiisan jiru dhugaan siin jedha. Kiiloo 40 osoo baadhi kunaan jettan naa wayyaa amman uffata miccuu. Tobbaan didiingi. Egaa akkuma argaa jirtan firoota kiyyaa italem uffata miiccaa jirti osoo hin ta'in jechuudha. Uffata ani miiccisan jechuudha. Bishaan qulqulluu keessa guutetu jechuudha. Achi keessaa baastetu jechuudha. Shiboo irratti afuuftaati jechuudha. Inni kun maalidha? Wal gargaaruu. Wal dadhabsuu osoo hin ta'in wal gargaaru. Italem anatti bishaan naqaa jirtamoo? Osh bareedate. Isa kana kaa bareeddute qaxaleeti qaqalli si'a qalaqqaloo jechuudha qaqalli dadhabdee jirti na gargaarinaan jette ani immoo jechuudha uffata miiccuudhaan digirii lammaffaan qaba digirii lammaffaan qaba anilleen kinoo akkuma argaa jirtan kana nan miicca kanan isin jedha firoota keenyaa ta'ee boqonnaa fudhachuu qabna dadhabnee jirra. Laffaanee jirra. Boqonnaa seeraan dhimmooti. Dadhabnee jirra dhiirri uffata miiccuu hin danda'u. Ani dadhabeen jira dhugaan isin jedha. Finoo bijaamaa lama bicha miiccitee. Bijaamaa lama bijaamaa 8 miicca amma uffata kiyyatu jira. Uffata 3 takka tafe kan ishee immoo ogaffitee wada kara uffata kiyyaa kan gaddeebi'aa boru sanbata guddaadhaaf waa fashi bittinni jenna baay'een isin jaaladha. Boru Mikaa'ela so uffata keenya jijjiiranneetu jechuudha. Aduu barii fakkaannee too calaqqisnee baane jechuudha. Italem gargaaruun qabaa dadhabdee jirti. Luka ishee egaa amma immoo jechuudha boqonnaa fudhannee itti gaddeebi'aa jirra. Baay'ee nama jibbisiisa baay'ee nama nuffisiisa. Boqonnaa fudhadhee jedhi maal baay'ee kan akka uffata miiccuu nama jibbisiisu hin jiru dhugaan isin jedhu dubartoota keenya akkamitti garuu dandeessan haga ammaa. Akkamitti dandeechee jedhi. So amazing. So amazing. So kina jala ofitti haaratan jira. Akkamitti dandeessa. Anyways ani fixaatan jira. Uffata miiccuun dhugaan isin jedha. Kiiloo 40 yeroo tokkoon osoo baadhuu naan jettanii baay'ee gaariidha. Uffata miiccuun baay'ee namatti ulfaata. Isa kana na dhukkubee miti.
Yoo miiccate kana bijaama sanuu bijaama kana sana. Bijaama saddeet miiccatan jira, saddeettaffaa uffanni kiyyaas jira, uffata kana ganaan miiccaam. So በጣም itti nama dadhabsiisa. Uummata keenya baay'ee dadhabeetan jira. Olii si miiccu san garuu waan takka jetteen beektu. Surree sammara si miicce. Humna qabda dubartoota. Humna qabdi. Harki kiyya kun callisee guddatamu sila akkami humna qabu. Jedhee. Waan takka harki keenya. Fayyaa miiccaa oolchu sammachuu. እንዴ amma argaa jirtan isin hunduu jechuudha uffata miiccuun baay'ee namatti ulfaata. It's so hard for me. So T-shirtii kee gurraacha haara nan gannaqa hin gannaqee itaala maal gannaqa saamunaa dhabee dagartu እኔ ማርያም ደፋሉ nan gannaqa baasin jedha italem barbaadu. Uffanni ati kee keessaa inni beekuun qoshashaa dhaabe qoshashaa irratti miiccachuu barbaade moo sida akkam? Uffanni kiyya qulqulluudhu. Loongiru. Egaa akkuma argaa jirtan firoota kiyyaa moqonta jala jira. Moqonta kun uffata kana. Wayni. Qoy maal gochooti gurrarra godhattee qoy garuu. Amma jechuun isa kana afuun qaba jechuudha. Ini yang berhasil. Bukan tercampur. Ahora más, mana ni? Lingkar lah. Batang mana? Egaa hordoftoota keenya amma fedhee jirra amma qaama keenya dhiqannaa jirra. Wayne egaa inni jira italem gargaaree jirra. Wanni jiru kana firoota kiyya baay'een isin jaalladha isin kabaja. Atu foto wajjin Sekarang singgah main singgah dekat mulai udah singgah aja nak video. Ini Maluman. Negara tidak orang-orang. Cuk. Egaa hordoftoota didaatiif italem gargaaree jira uffata miicceef jira anillee shaaworii dhiqadheetan jira qulqulluu ta'ee jira babbareennee jira akkuma argaa jirtan sagantaan keenya har'aa asumarratti xumuramee jiran sin jedha. Dhaamsi ani isinii dabarsuu barbaadu maalidha? Sunundu video kana oga xumurtanii booda jechuudha. Warreen YouTube haaraa banatan YouTube xixiqqaa qaban jechuudha. Subscribe xixiqqaa qaban hundu waan jiraniif sunundu jechuudha. Seenatoo warreen YouTube xixiqqaa qaban kanaaf jechuudha. Jajjabeessuu qabna, gurguddisuu qabna, ijoollee wal bira dhaabbachuu qabna jechuu barbaada. Dhaamsi kiyya kana biyya keenya biyya qabbanaa nuuf godhu Rabbi
kanan sin jedhaa torban gaarii isiniif haa ta'u guyyaan galgala gaarii isiniif haa ta'u nagaan naa jedhaa horaa bulaa subscribe share laayikii gochuusaa akka hin irraanfanne nagaan naa jedhaa ciao.